Nagarchi qofa miti yeroo hedduu deddeebisee rabbii jedhee barreessaa ture. Halo. Waalaikum salam. Waalaikum salam. Maal ko gaastari nuti kaftanii barreeffama namarra laaltanii. Maal barbaadda? Wanta hin barbaadu. Wanta ni barbaadu boleeskii asli galatu carraa kana kennu keetti beete. Ani amma bakkeen ani jiraadhu magaalaa Somaaleeti gara wayii jiraadha. Hedduu takka rakkisaadha dhugaa dubbachuufatti bakkee nama Somaaliyaa Puntlaandin keessa bakkee akka itti nu jiraataa jirru nuufi rabbi beeka. Dhugaa amma isin qallitti deebisuu yaati jecha amma nasaa gurtum jettee fi enno Sheikh Hamza Jabiri fi kiyyaan tokko askara afaan Somaaleetii fi afaan Ingiliffaatiin jara kanaan jedhe fidanii bakka nu dalagaa jirrutti fidanii ummanni kun Oromoodha inni nutti agarsiisan. Nu lubbuu ta'e nafi jecha Oromummaa akka jiru ta'etti Oromoo miti nu beenu fakkeeffattoota jenneen. Jechi isin jarri jettisan hin jecha lubbuu nama meeqatu wareegame. Warri afaan Somaaleetiin jara wajjin haasa'ee fedhan Oromoo ajajan fedhan Somaalee ajajan. Afaan Somaaleetiin jara wajjin haasa'uu nurraa hadiisanii jechuudha. Dhugaa kallitti deebisan dubbiidhaan gara biraatti nurraa laallee sirriitti sagalee nuuf ta'a nu bira dhaabbaddaa hin jechuudha. Hedduu takka rakkisaadha. Garri galluunis hin jiru. Karaan takka hin jiru. Karaan amma fakkeenyaaf Puntlaandii kana keessa Somaalilaandii seenuuf bataam itti ulfaatee jira. Wanti kun ammoo waan duubatti deebi'aatee miti waan fuulduratti itti deemaa jiru malee. Dhugatti ariifaan abdi lubbuu nama meeqa baafte jechi Nasraa fi amma Hamzaa fa'aa jetti sun lubbuu nama shanii baafte bakka takkatti halkan takkatti dhalaa nama shanii dhabne bakka takkatti bakka dalagaati gayyaasanii morma irraa guuran akka horiititti. Wallaahi billaahi viidiyoo isaanii jala kanaan si arguu danda'a. Bakka dalagaati dhalaa shanii gayyaasanii isin Oromoo dhame Oromoon akkamitti waan akkaan duratti dalaydaniiti suuraa jarri haasofsisan jecha jarri haasofsisan Sumaalee guututu raasaa jira. Dengadamo bakka dalagaa hedduu nutti fidanii jara nama sadii isiidha Hamza Jabiri kiyyaan tokko askara Itoophiyaati. Afaan Ingiliffaatii fi afaan Somaaleetiin jara arrabse. Fidaniitiin ummanni kun Oromoo miti bishaan nurraa fudhachuu deemtan lafa nurraa fudhachuu deemtan isin basaastota duraanuun buqqaatota miti isin basaastota lafa nurraa fudhachuu deemaa jirtanii jedhanii gochi badaan nurratti raawwatamaa jira as keessatti. Halkanii guyyaa qabbaa'ee namni dalagatu hin jiru. Namni guutuun dalaga raayaatiin akkatti lubbuu fi akka wal beeku wal biratti dhiyaatee gurfata keessatti dachee jira. Gara waan kana dubbii kana salphatti ilaalina miidiyaa gurguddaa biraan nuugaa sagalee nuuf ta'a nu bira dhaabbadda. Galuu akkaataan itti gallu waa takka hin jiru karaan ittiin gallu waa takka hin jiru. Karaan amma nu irraa ol deemu kun guutuun uummata jalaan cufamee jiru. Ati immoo uummata kana guutuu ni beekta. Uummanni uummata wayin ammoo mootummaan buluu miti mootummaan maqaa irra jira malee yoo barbaadan isaan qabeelan bulan ni beekta. As deebisitti himu. Bilis warra jala komentii boonsaa barreessitan kana dhisa shaangullitti kan. Maal TikTok cufu feetan irraa. Rabbi sina eegu uf eega ijoolleen kenna warri afaan Somaaleetiin waa jettanillee kun dhageettanii harkaan tokkotti viidiyoo ijoollee Oromoo dhageeffatanii nama 5 mana dalagaa. Wallaahi billaahi nama 5 sababni isaan itti du'an viidiyoo kana fidaniitiin ilaala akka ta'u maxxansan uummata kana beektan naannoo Oromoodhaa jettan sababa isaan itti dhalaan 5 bakka takkatti gayyaatee bakka takkatti dhumte. Isaan kun Oromoodha. Gisee kun wanti kun isitti dhagahamu tukumallee haatu feetan jajaa feetan bisa albiyyi maan nu godha osoo sabu fiiti yaade osoo sabu fiiti jaalate wanta kana sarratti lafta dura dursee atantuma dafeetiin sila lammiin keechi keessa mata kana keessatti guyyaa kana keessatti yaa'u qabeeleetiin labsiin haa labsuu qaba malee inni murteessaan wanti maayina wala fudhatee kan uummata keessa jiru kana lubbuu isaa balleessu ana kan mataa kootitti. Ahmad. Olu si deebisee jira keessana dubbisi nuti akkaataan abbaa abdiitti neeme qoosaa ture dhugaa dubbachuudhaaf akkaataan abbaa abdiitti ibsa sun akkaataan nu ibsite osoo hin taane gaafuma eegalu arrabaanee galee nuti illee qoosaa dhedhee usne ammoo rakkoon akkanaa jiraachuu dhugaa dubbachuudhaaf anillee quban qabu waan jiru keessaa naaf miti nuti namni Oromoo tokko bakka sanitti ajjeefamuu irra wallaahi hulaan galaanaas achitti hafa wayya. Lubbuu ilma namaatuni rabbilee kabaja jira. Nutillee kabajuu qabna. Saniifuu rakkoon akkanaatu hin jirtu taanaan ilmaan Oromoo hundumtiyyuu lafa jiranii warri akka keessan achi jirullee of eeggannoo godhaati. Rabbii keessan kadhataatiin akkasuma ammoo ergaalee akkanaa ammoo ergaalee hawaasa Somaalee dallansee uummata keenya fichisiisu ammoo haalota gara garaatiin akka dabarsu haa ta'u. Kanaafuu dhimmi hulaa galaanaa ammallee mootummaan karaa siyaasaatiin itti deemuudha qaba. Hawaasni kenna immoo hawaasni Somaaliitii fi hawaasni Oromoo walitti fuudhan qabu. Saniifuu illee waan Ahmad ergaatiin
miidiyaalee Oromootii fi karaa sooshaal miidiyaanis waan jiru hin dubbanna. Akkasii jabaadhaa nuti yeroo haasamu akkanan seene akkanumatti qoosaa kolfaa ture dhiifama guddaa isin jibbaatini rabbi sinaa eegu. Wallahi qoosatti fudhatina qoosan takkan jiru amma lubbuu ta'e fayla akka wal beenu wal bira dhaabbanne gurfaata ka keessa nama shan nama jaara kai toleene wal jiraachisaa jirra. Namni dalagaa takkara jiru hin jiru. Kama loonii qabu loonii kafalatee galuuf karaan hin jiru. Kalooni qabne jira miskiinni ka karaa kana jaan takka ji'a lama deemee karaa kana lukaan dhiitee luutu bilaachisaa waa isin godhan nulla isin Sumaalee Itoophiyaa keessa jirtu akkana goona hin jedhamu sun obboleessa kiyya. Biiseerri jirtu fi biiseerri hin jirre gargari. Bara 2009 bara kai jirru buqqifte sanoo Sumaalee achirraa namni waa takka godhe hin jiru. Namni qubarra kan hin jiru. Garuu mootu jarri kun qabiilaan isaaniitu gargara. Jaachi wagooti jettee uummanni asitti sin dhiisu. Uummanni ammoo uummata kafaraadha. Kakalee ammoo dhalaashan bakka takka kan takkatti dhalaashan gayyaasanii morma irraa guuran suni uummanni kun akka arabaati. Dubbii wal jalaa fuudha. Kakalee achi geette sun harallee borillee narra ga'uuf deemti. Waan kana ta'e dubbii kana salphatti laayina hadaraa Oromummaa hadaraa Musliimummaa rabbii keessa yoo sodaatan miidiyaa guddaa biraan nu gaanu iyyaa gara biraatti fudhatina dhugaa wallahi billahi amma gisi abbaan abdii kai dubbatee adda osaan isin dhugaa isin fakkaatu abbaan abdii garuu waan arge irraasa. Irra caalaa waan isaan deemanii nutti himne barbi farolaati himne oseene Hamza fi Nasra arrabsisanii fi mana kiyyatti nama arrabsini deemii jedhe. Waa takka nutti himne barinni. Homaa wanni nutti hin jiru oseene nama arrabse malee. Osoo waan akkanattu deemaa jira jedhe Nasrallee as turte abbaan abdillee as ture. Ustaz Hamzallee finne waan akkanaa dhiisaa jennaan ammallee ijoolleen sagalee kenna kan dhageettan warri afaan Oromoo beektan please afaan Sumaalee beektan afaan Sumaaleetiin waa'ee dhimma bishaan kanaan dubbatina ijoollee keessan lammii keessan hin ficcisiisinaan dhaamsa kenna abbaan abdii waa Sumaalee jira Keeniyaa jira odeeffannoo qaburraa nutti hime so walumaa galatti hamma dandeenyen afaanuma ormaatti haasofne nama kenna godda'uu irraa ofaa eenyu jechuudhumaa fi uummanni Sumaalee keessa jirtanis kabada jirtanis halkan amma fakkeenya kophaa deemtanis waleegaa akka wal beeytanii walitti dhiyaadhaa galgalaa fi ganamallee akka jirtanii bakka jirtanii wal quba qabaadhaa jechuu barbaadetta sun warri Sumaalee jirta warri najaajila teetanii dhaggeeffataa jirtan akka waliin ganne waleegaa wal dhaamsa wakiyya wanti jirta qaata lakkoofsa tokko barreessa namni illee sagal jira eenyuun Tafaa Muhammad achi jirta مصطفى توري السلام عليكم ورحمة الله عم بتين كم سنة السلام ورحمة الله وبركاته مصطفى توري وان سنجتشو بربادة وان نتاكا وان نجتشو بربادة لغا جتشنا متوكو لبونا ما يدوغا غاودان دا مالي بجناني سببنا متوكوتي نمني هدون لبونا ما يدوغا غامودان دا isaan kan itti beekan namni tokko gaafa waa dubbate akka namni kun hundi waa dubbate itti beekanillee akkasi fahamanillee namni tokko ol ka'eetis waa'ee saba tokko gaafa dubbatu saba san bakka buutee dubbatte itti beeka sabni sun hin danda'u badii yookaan ammootu qeeqaa yookaan jibbaa warra sanii akka dubbatu saba sanii akka dubbatu hin barbaadullee sun waanuma lafa jiru yeroo itti argiteerta burjaajiin garagaraa nama jidduutti uumame kana keessatti gadi bahaniitiin namni jiruu gaarii keessa jiru biyya jireenya gaarii keessa jiru biyya jiruun itti tolte keessa jiru waan biraa waan kana dubbachuun silaan barbaachisulle inumaayyuu gaarominuma saba saniituyyuu yookaan biyya saniituyyuu afaan san fayyadamanii silaa dubbachuun hin barbaachisu ture haga wanti kun gara bahitti illee bahutti jechuu kanaaf isin warri biyya sana keessa jirtan Ahmadiin dabalatee achi keessa jirtan waan isinitti deemamu waan isiniin jedhamu hamma danda'ame takkaan ignoor godhaa ofirraa deebisuu dhiisa yoo afaan Oromootitti fayyadamuun ka barbaachiseetiin isin balleessu taate yookaan isin miidhu taate afaanuma jaraatitti fayyadama isaan fakkaadha haga rakkinna tokko jalaa bararamanitti jechuudha. Kanaaf kan biroo ammoo namoonni biyya ambaa keessa jirtan akka kiyya biyya guddatte biyyoota quufaa keessa jirtan quufaatuma jiraadha jiruma keessan oofadha biyya quufaa keessa teettanii ummata rakkoo baqaa rakkoo hamtuu rakkoo jireenya isaanii mijoomne keessa jiran irratti balaan gaggeessina. Maaf jennaan nutti jiruun toltee jirti nu akka gaarii jiraataa jirra homaa nun tuqan waan nuun hin jedhan osoo namni tokko Somaaliyaa taa'ee asitti Ameerikaa arrabsee Ameerikaan sababa Oromoo keessa taa'ee namni Ameerikaa arrabsee nama Oromootti nu arrabse jettee asitti Ameerikaan homaa nun gootu maaliif jennaan free speech waan jedhamu sanii waan fayyadamanii isaan hin beekan homaan taanu waan barbaanne jechuu dandeenya
biyya quufaa keessa ta'aniitiin ummata rakkoo jiru hamtuu keessa jiru irratti dhagaa tuuluun jecha tuuluun lubbuun nama shanii akka manni jedhu kana yoo dhugaa taate lubbuun nama shanii galaafatame dhugumatti wanni deemamaa jiru sun karatti danqamee hafutu irra barbaachisaan wanni galaana amma jedhaniiti wanti jedhaa jiran. Kanaaf obboleessa keenya isinaa eegu wal eeggadhaa of eeggadhaa isiniin jechuu barbaade. Katare tareera katare warri viidiyoo akkasii babbadaa lubbuu namaa ajjeessu hojjettan kaasa yoo dandeettan akka Sumaaleen nagaa buuftu godha. Warri afaan Sumaalee beektan biraamoo filis obboleewwan keessan Sumaalee keessa jiran jechuudha. Akka miidhamne waan isin gootan akka lubbuun namaan baane ofirraa dhiisa. Bishaan gaddabamee gaddamuu baatee wanni inni Oromoo godhu hin jiru. Ummanni keenya wanni fedha hoo jiraate yeroo kamuu rakkataadha. Ummata nama itti iyyatu hin qabne. So karaa kanaan hubattanii ashqaabbatuu dhiifnee lubbuu ummata keenyaa akka hin bararre haa goonu. Rabbi isin haa eegu. Ahmad wal eegaa yoo dandeettan biyya san keessa kun karaa baaratiin kara Yamanii kun kara biyyaa deebi'aa warri Sumaalee keessa jirtanillee kanuma. Barka barate deemu basi akkaataa nama ribabeeta durallee isaan tufe gara itti deemtu hin jiru bishaanitti gasina qani gara mini bishaanitti deemta asiin ol deebi'u karaan hin jiru amanu gara lachittu barra kanneetumaan dhaabbataa jirra asuma bakka jirrutti yoo rabbummaan nu eege malee ofii kennan loofeynee ofii baafne jennee yaadu maaliif jennaan ummanni kun osoo lolla malee nama diina gara biraatti nutti dhufu nutu ofirraa qolataa jedhaa jirti amma fakkeenyaaf imbaasiin Itoophiyaa gantirraa galee jira walirraa fudhatan imbaasii Sumaalee Puntlaandii kanallee achirraa galee kannallee isirraa galee wanti jiru jiru suma wanti miskiina lamaan bicha walitti wallahi rabbi sina eego ani mucaa daa'ima tokko kalistiroo biratti suma Itoophiyaan tana yaani caammaa ofii fuuffachiisu argee baay'ee garaan na bade intaraduu ajjeesan takkallee agarre wallahi sandaran deemaa jiru gaarii miti rabbi sina baasu wallahi nama dhukkubsa. Carraa kennatu bakka barso kama Somaliland yoo taate Somaliland nama mootummaan warra rasee jinjira mootummaa keenya jinjira mootummaan sirraa dhoguu danda'a hawaasni yoo si tokko mootummaa jalatti dhiyeessitee yala bahuu dandeessa kana garuu amma Puntlaandii kun waliigalteen isaanii guutumaan guututti hawaasni fi mootummalleen wanti Itoophiyaa ta'e guutumaan guututti isin keessaa kaa isin duraanuu basaastota malee biyya baqattummaa mootummaa baqattanii dhufni isin basaasu lolaa fuudhachuu deemtanii isin wasa ka zubaala nuun jira jiranii bar afaanuma keenyaan dubbatin aadaa jiran. Wanti kanarraa maaluma jira yoo lubbuute nama ta'u ijoollee san fixan nullee boriiftaan numarra geetti. Inni ganna tara. Gara mootummaatti furmaanni fayyadee akkasumallee yaadu yoo haraa qaama dhimmi ilaalu gama biraatiin nu birmattanii sagalee nu taatanii yoo nu bira dhaabbattan malee akkaataa maan itti uummanni kun as keessaa yaa'ee galuuyyuu baxaan itti ulfaatee jira dhugaa dubbachuu. Nama tokko lamaan deemu karaa deemtu karaa isaan irra jiranii karaa lolli irra jiru kana. Gabbuuftee sirraa fuutu manni roolantii takkan bichinkii takkan beekan. Maxxaan yaa taasisaa. Bangar ulee sorti qabu jiru xiyyaaruu walirra hin deemu. Abu waakadha mootummaa sanin beeknu si duraayu jibbinee irraa baane nuti san beeknedha waakadha. Nu waakadha. Waakadha Waakattuun waakattaa manni haga feetoo waakatee dandaa sitti hin qabani. Ati Itoophiyaadha keessatti ammoo waan isaan jedhaa jiran irra jiru Oromoodha isin duraanuu basaastota. Lafa keenya nurra fudhachuu deemtan malee isin baqattummaan dhufneedha jedhanii bara. Nuti Oromoodha malee inni Itoophiyaa bulchaa nuti keenya fuudhumaa jirra jedhanii. Akkasuma jennee nu bara sanumaa buqqaanee nu buqqattoota nu isaayyuu isaanuu wal lollee jalaa deennee dhufne nu jennaan wanta akkasii san sirraan dhaganu buleessa uummanni. Nabar biyya kanatti biyyarraa tumanii nu waan akka isaan fudhatan uummanni uummata gowwaadha kun. Somalia ammoo barhamtu. Selo ummata yoo biyyu kalama la walitti dubbatu rasaasa wal farra wal fuudhate mo asli maga tana wanti tana keessa beekati uummanni kun bara uummata mootummaa tu kaasu gaafa citti kai uummanni. Biyya mootummaan bultu miti bara mootummaan maqaa irra jira malee mootummaa dantaa ittiin qabani ofii qabiila wal bulchani. Rabbi sinaa eegu wallahi rabbi sinaa eegu rabbi sinaa eegu. Eeguun rabbi sinaa eegu inshallah. Wanta kana immoo dubbii salphatti fudhattanii nutti callisinaa nutti ilaalinaati adaraa keessan adaraa uummaan bira dhaabbadha sagalee nuuf ta'a miidiyaa gurgurdatti nu dabarta. Dhageettan warroonni miidiyaa gurguddaa qabdan as jala jirtan uummanni Somaalee rakkoo hamaa keessa jira Oromoonni Somaalee keessa jiran sagalee tayaa dhiixe jedhan minaa gabbanyine. 6,000 iska 7,000 entin hordoftoota baay'ee qabda. Achi deemi asitti seentee wanni maqaa namaa bantee mana dhoofte jechuutu hin jiru.
أما جري لتشو أك أمتها فيادا أمتها فقبصاني ما جران أنا أما أمتها جري قبصاني بك سجران No, abbaan abdii sila yoo daaraa dibate malee maal Oromoo goree beekasi. Maa kijibdi. Ani Oromoon ture kisiin afuuftu na dhibaa. Iski mee abbaan abdii maaluma Oromoo gore. Bidaataa ummata ashqaabaaci. Nasraan dhibba abbaa abdii caalti wallahi. Waan dandeettuun Oromoo sagalee taatu Oromoo gargaartu. Abbaan abdii mee ilma Oromoo kam gargaaree beeka. Oromoo tamii sagalee ta'ee beeka. Daaraa dibachoo ta'e namuu daaraa manaa qabaa dibatee tiriin akka jaldeessatti gangalachuu. Animals. Gari miti as keessa dhufeena amma Hamzaan faa nama jabaa Oromoo qabdu wallahi. No sirrii miti wallahi. Ashqaabaachi waan ishee kijiban jaaladha. Namni guyyaa tokko Oromoo sagaleen ta'in dhufee yoo nama umrii isaa guutuu waa'ee Oromoo ganda'uun dubbatu wanno yeroo ani beekamaan Nasraan ofirra deemsi callisa malee sirrii miti kun. Sirrii miti. Hin agarre ani jireenya kiyya keessatti abbaa abdii daaraa dibatu malee isaa guyyaa tokko rakkataa gargaaru isaa guyyaa tokko Oromoo sagalee ta'u wallahi rabbi jakiyya haa qabu nagarre wallahi nagarre amma yoo namni kana jedhu hin hinaafaa bar ummanni Oromoo kun ummata asliin abbaa abdiitti hinaafu jedha kana jechuun leenci harretti hinaafu jechuudha bar asliin abbaa abdiitti hinaafu jechuun leenci harretti hinaafu jechuudha bar inaal astasasab yaalla hizbi gaa manoor no yaashaggare kanaaf laayib irraa badeeyyoon gadda caala gari miti no akkasi waa'ee qabsoo keessanii asumatti dhaaba warri abbaa abdii king jettan booda inni gizee mana banate dhaqaachi an nama tokko wal dhabuun barbaadu an abbaan abdillee Nami tokko Ahmad Ture ka jedhu tokko yeroo dhibbaa oli rabbii jedhi na galchisin jechaa ture. Maqaan isaa eenyuun? Ahmad Ture ka jedhu laa lakkoofsa tokko barreessaa ture rabbii jedhi na galchi jechaa ture yeroo baay'ee deddeebisee barreessa. Maali? Hin beekne wallah rabbii jedhi jedhaa jira. Waan bareedduu tana fuula keessa laala. Ati laallatani qofa. Seeni Ahmad Ture si erge. Ahmad Ture seenaan jiru ka. Mandara keessatti na deebisaa. Allah ilaah mandara keessatti na deebisi jettiin ta'a. Deebisee. Ahmad Ture meeti. Safar ani sambar gitu. Kun ammas baris. Kun amma barreessa ilaali qabi. Ammas baris. Erge. Am tokko baris magasti ergani nagalchira mita. Neetworkii isaatu dadhabaadha. Borulleedha. Ummanni Somaalee jibba Itoophiyaa irraa qaban akkamitti Abiyyi Ahmadi warra Somaalilaandiitiin bilisummaa harkachuu qabdan mootummaa mataa keessanii ta'uu qabdanii ragaan isinii baha je'ee akkamitti Somaaliyaa jalaa baasa jechuudhaa fi ummata keenya miidhaa jiran. Siyaasaa Somaaleedhaan yoo sirriitti hin beekne. Isinii galee? Kanaaf rakkoon Somaalii fi Oromoo jidduu jirtu aslii akka qorachuu dandeessa. Waan kana nama gurguddaas deemtee gaafachuu dandeessa. Somalilaandiin Somaaliyaa bareedduu tana fuula duratti ilaala. Hayye. Abiyyiitu tokkummaa Somaalee balleesse jaaniiti. Kanaaf Abiyyi Oromoodha mootummaa ta'uus Itoophiyaadha jedhanii miidhu jira malee fiidiyoon bishaan keessaan yoo diddan waan feena irra buufannee irraa fi ana gara biyya keenyaa ji'eef uummanni keenya miidhamaan jiru hawaasni kiyya akkasii beekuu qaba. Isiniif hin jiraadha Oromoo yeroo hundaani. Ammoo Oromoo ni beekuu qabdan. Amma waan nu barbaannu waan nu jedhu Nasraa teenya waan jedhu. Nasra, atillee Nasra. Atillee artistii Oromooti, aktiivistii Oromooti, qarree Oromooti, abbaan abdillee akkuma tuu jette komeediyaanii Oromooti, qeerroo Oromooti, warra duraan wal jaalataa ture amma jireenya mataa keessanii jiraataa jiru. Mungkin jaartii lammaffaa si godhachuu osoo barbaadu wal loluun mala, sitti aaruun mala, wayinaaffan jiraatuun mala dubbii keetii abbaa abdii kana keessa. I'm so sorry jedhiin Ingiliffaan dhiifama wal gaafadha jechuu barbaadete. Eenyuun? Abbaa abdiiti. Abbaa abdiiti jechuun kopheetii yaan gabbee dhungodhan jennaan.
Oromoo akkasi buqqaatee manarraa buqqaatee manni irra gubatee taa mormarraa ciru jiran sababa tas baatee waa borciteef jecha namni meeqa lubbuun isaa bahu jiru uummata saniin soori jedhi malee anaa miti. Wusha. Soori anaan jetta soori. Anaan jetta. Deemu uummata Oromoo kaa hargeysa keessa mormarraa ciru jiran saniin soori jedha anaa miti. Maas baatee waa borcite. Maalti siin ga'e jireenya namaa. Jireenya mataa keetiin dalagachuu jirtan nama Oromoo jiraatu. Deemu Oromoo soomanii keessa fixu jiran san soori jedhii anaa miti. Anakkas bayi afaaniin albaisi jedhe. Afaaniin albaatii namni osoo afaan soomanii hin beektu Oromoon tun miskiina beekta. Waan isiin afaaniin albaate osoo dhageettanii wallaahi soomaniin guutuun akkanatti Oromoo kakachuu jirti sababa isii. Mootummaa waa'ee akkasii dubbatee Abiyyi King salaamtummaatti waa'ee Abiyyiitiif bishaanii siin ga'e warra waliin matallatteessee waliin hojjeta waan mara duqeeta. Qonnaa qabuun seenaas sibira. Koi deebiftee baataa irra inni mi'uut godhate amma deebisiif ka daqiiqaa tokko guutuu si arrabsee baataa sodaattee jira. No, atis waan akkana dubbii ijoolleen deemtaa nama baktii karaa bar mana keetii waliin dhufneef malee nama kana kan kophee lafa keenyaaf hin beektu kopheeti jaan isaan hiriyaami. Mana doktora waliin dhufneefiin hawaasa ibsu jira malee ani isaa wajji dubbachaa jiru. Garuu gaafaan Keeniyaa dhufee baadii muka magaalaa walakkaa ejjus hidhee miila kan jala si gaggarafa viidiyoo waraabaa qophaa'ine eeggadhu. Kanuma deebisaan isaatii nagaan jiraadha. Ayyee nasraatee nagaan turi jabaadhu ati. Jabaadhu saba keetii sagalee ta'e. Abba Abdi baga sargi irraa hafte nasraan deemte. Minta madaalle duqeeta maal fitti? Anaan hafuurri Abba Abdi. As baatee uummata waliin nayti maaltu waa'ee uummataatiin isii ga'e? Ayi carraako. As baatee afaaniin albaatee ijoollee meeqa mormarraa muranii akkasitti manarraa baqattee ta'an akkasiin rakkattee muka jala tattaa'u jirti. Ayi carraako. Aboon nagaa haa buusu jedhana nagaa haa buusu. Nagaa ima wayyaa warri afaan Sumaalee beeytan. Yaa'u hammeenya Sumaaleen haa ta'inaa ijoolleen miidhamti warri Sumaalee jiranii. Garuu an viidiyoo nasraa keessatti afaan Sumaalee xiqqoo hin dhagaa waan badanneen argine. I don't know, nama garatti hubata kaa. No, amma Oromoon tun miskiina ta'an biyya Arabaa jirti ta'an Oromiyaa jirti. Wanni siin afaan kana beektu. Namni sababa uummata Oromoo dhumaatii biyya Somaaliyaa keessatti itti ta'u jiru Nasraa fi Hamzaa Sheekh Jaabir ka Fir'aawuna Rabbi Oromoo Fir'aawunaa godhe san. Oromoo Fir'aawunati sun duraan Rabbi sajjeesinna. Yoo du'ee dhabame irra jira wallaa. As bahanii afaaniin albaa biyya Jarman tatta'anii. Viidiyoo Hamzaan dhageenne kanarraa kaafe abbaa Abdii